Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qadaadii miidiyaa kun qadaadii show qophii addaa simbiraan keenyudha. Qophii keenya irraatiinis namni osoo hin baratin akkamittiin mooraa yuunivarsiitii seenee barsiisaa ta'uu danda'a kan jedhu simbiraan keenya. Egaa namni Oromoo Gujiitti dhalatan akkamittiin barsiisaa ta'anii osoo hin baratin barsiisaa ta'anii mooraa yuunivarsiitii keessatti barsiisaa akka jiran simbiraan keenya haqa xumuraatti na hordofan affeerraa yeroo maraati. Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota qadaadii miidiyaa qadaadii show kutaa afuraffaa qabannee dhiyaannee jirra. Kutaa afuraffaadhaanis immoo seenaa maanguddoo osoo hin baratiniin yuunivarsiitii seenanii barsiisaa jiranii obbo Ahimad Hasan isin biraan geenya. Jiraatan magaalaa Bulee Horaa obbo Sukkaaree Hasan hawaasa naannoo biratti akka maqaa masoo maqaa akaakayyuu isaanii Sukkaaree jedhamuun beekaman. Obbo Hasan hojii kalaqaa erga jalqabanii waggoota 40 yoo ta'u hojii isaaniitti beekamtii erga argatanii ganna 12 lakkoofsanii jiru. Waggoottan 8 kana ammoo badhaasa ittiinis gonfachuutti argamu. Akkatti hojii kalaqaa hojjechuutti jalqaban wayita dubbatan ani nama baratellee miti jechuun dubbatu. Waan rakkoo uummataa kan argachuu eegalanis ofuma isaaniitiin of barsiisanii ta'uusaa dubbatu. Manni barnootaa dur dhiyoo isaanii waan hin jirreef manni barnootaa dur naannoo isaaniitti dhiyoo waan hin turreef barnoota kutaa 8tti addaan kutaniitiin gargaaraa konkolaachisaa ta'anii hojjechuu eegalanii boodarra ammoo gara konkolaachisummaatti guddatanii. Naannichatti konkolaataan rakkoo yoo uume suphaa akka turanii fi boodatti ammoo itti baay'annaan konkolaachisummaa dhaabuudhaan ogummaa garaajii barachuuf fedha horatanii. Osoo hin turinin garaajitti gargaaraa ta'anii hojjechuu eegalanii achittis gajjadhanii akka baratan dubbatu. Egaan maanguddoon kun dandeettii kalaqaa uumamaan qabaniin mirga abbummaa kalaqaa 4 ministeera saayinsii fi teekinooloojiitti waajjira mirga abbummaa kalaqaa Itoophiyaa irraa beekamtii argatanii jiraachuu isaaniitu bira ga'amee jira. Isaan nama baay'ee barate ta'uu baatanillee erga hojii kalaqaa jalqabanii garuu ganna 40 lakkoofsisanii jiru. Rakkootu kalaqana barsiise kan jedhan immoo amma garuu yuunivarsiitiitti barsiisuu eegalanii jiru. Barnoota addaan kutuudhaan booda garaajii tokko keessatti gargaaraa ta'anii akka hojjetaa turan kan irra deebi'anii dubbatan obbo Ahimad amma iddoo hojii isaanii gara industiriitti guddifachuu isaanii dubbatu. Bu'aa kalaqa isaanii keessaa tokko kan ta'e ammoo maashina ittiin buna miiccan oomishanii gurguruu irratti argamu. Obbo Ahimad akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2004tti doktorata dabalatee namoota hojii kalaqaa gurguddaan beekaman faana dorgomuudhaan hojii kalaqa isaanii duukaa kan dhiyaate 598 wajjin dorgomuudhaan akka biyyaatti tokkoffaa bahuudhaan badhaasa birrii fi beekamtii argachuu isaanii himaniiru. Mirga abbummaa kalaqaa argatan arfan keessaas 2 ilma isaanii wajjin kan argatan ta'uu dubbatu. Egaan ilma isaanii wajjin kan hojjetan maanguddoon fakkeenyummaa qaban kun ilmi isaanii tokko fakkeenyummaa isaanii hordofuudhaan hojii kalaqaa isaan jalqaban waan xiqqoo itti daree hojjechuun kalaqa 2 irratti isaanii wajjin mirga abbummaa kalaqaa ministeera saayinsii fi teekinooloojii irraa waraqaa ragaa argateera jedhu. Bara kiyyatti namni sibiila tumu ni tuffatama. Gosti keenya nama sibiila tumu hin qabnu naan jedhu ture. Amma garuu ilmi kiyya hojii kiyya jaallatee itti galee naan morkachuu irratti argama jechuun dubbatanii jiru. Egaan obbo Ahimad kalaqawwan ittiin beekamtii argatan keessaa tokko maashina buna dhiqu, inni lammaffaan ammoo maashina dhakaa warqee daakuu fooyyessanii jiru. Inni sadaffaan maashina buna dhiqame boollaa baaseetiin siree irratti hafu hojjechuun mirga abbummaa kalaqaa ittiin argataniitiin jiru. Maashinni kun bunni bishaan keessa taa'ee sadarkaan qulqullina isaa akka hin irranne ni gargaara. Kalaqni isaanii inni 4ffaan ammoo baabura midhaan daaku kan anniisa elektiriikii humna fardaa 5.5 qabuuti. Ilma isaanii Kaamil Ahimad wajjin ammoo maashina garbuurraa qola baasuu danda'u hojjechuudhaan mirga abbummaa kalaqaa ittiin galmeessifatanii argatanii jiru. Walumaa galatti kalaqa rakkoo hawaasaa hiikuu hojjechuutti akka xiyyeeffatan kan dubbatan obbo Ahimad godina Gujiitti albuuda warqee dhakaa keessaa baasuuf dargaggoonni dhakaa warqee qabu dur mooyyee sibiilaatti feerroon tumuudhaan amma ammoo maashina dhakaa daakeetiin bulleessu bakka buusuu isaanii dubbatu.
amma waldaaleen dargaggoota albuuda warqee baasuu irratti eeyyama argachuudhaan hojjetaa jiran 16 waggaa lamaas maashina kalaqa isaanii kanatti gargaaramaa akka jiran dubbatu. Maanguddoon kun akka jedhanitti eegan warshaan simintoo akka itti hojjetu ilaaluun meeshaa dhakaa daakuu kana akka namoonni mootora xiqqaan itti gargaaramutti tolchuu isaanii dubbatu. Ilmi isaanii meeshaa warqee dhiqu tolchee kanaaf ilma kiyyaa wajjin lama taane mirga abbummaa kalaqaatti galmeeffanne jechuunis dubbatani. Egaan yeroo garagaraatti badhaasaaf beekamtii kan itti argatan maanguddoon kun badhaasa birrii 150,050 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2004tti badhaafamaniin alatti lafti kennameefi warqee dahabaa fi TV badhaafamanii jiru. Maallaqa argatan caalaattis badhaasni kiyyanni guddaan beekamtii argachuu koodha kan jedhan hojiilee isaanii keessaas 3 rakkoo hawaasaa hiikuu irratti kan xiyyeeffatedha jechuudhaan maanguddoon kun dubbatu. Akka fakkeenyaatti yeroo kaasanis maashina buna dhiqu hanga ammaatti kan gara 100 ta'uufi tokkoon isaas ammoo birrii 50,000tti kan gurguratan. Kana malees maashina buna qolarraa baasuu ni miidhassinam yoo isaa wajjin ta'e ammoo gatiin isaa amma 90,000 ni gaha jechuudhaan dubbatani. Maashinni biyya alaatii galfamu sa'aatii tokkotti buna kiloogiraama 3,000 qolarraa baasam animmoo fooyyesseen sa'aatii tokkotti kiloogiraama 8,000 akka qulleessu hojjedhe jedhu. Meeshaan isaan hojjetan godinaalee Gujii dhiyaa fi Gadootti hojiirra ooluusaas dubbatu. Attamiin akka maashinicha kalaqan yoo himanis akkana jedhu. Buna harka namaatiin wayita dhiqan waa xiqqoo dhiqu. Namni wayita dadhabu bunni walqixen dhiqamu. Kan argeetan haaluma warri keenya itituun itti raasan yookiin immoo itti erban irraa ka'uudhaan bunni haala itti dhiqamu kana kalaqe jedhu. Sa'aatii tokkottis meeshaan kun buna kiloogiraama 40,000 dhiquu kan danda'u yoo ta'u saffisaan alattis qisaasama buna wayita harkaan dhiqamuu mudatus ni hir'isa jechuudhaan dubbatani. Meeshaalee akkam akkamiirraa akka kalaqan yeroo gaafatamanis akkana jechuun deebisanii sibiilota biyya alaarraa galfamanii fi naannootti argaman gargaaramuudhaan hojiiwwan kalaqaa isaanii ittiin hojjetu. Obbo Ahimad dhiyootti yuunivarsiitii Bulee Horaa Adaamaa fa'i wajjin walii galtee waliin hojjechuu isaan dandeessisu mallatteessanii sadarkaa olaanaadhaan hojjechuu irratti argamu. Yuunivarsiitonni kunneenis injiinaroota ramadanii gorsuu irratti kan argaman yoo ta'u akka Obbo Ahimad jedhanitti ammoo injiinaroonni kunneen hojii ani hojjedhu ni dinqisiifatu jedhaniitiin jiru. Baay'een isaaniis narraa baratu kaan isaanii na deeggarus jedhani. Obbo Ahimad yeroo ammaatti maashina aramaa bochee qulqulleessu ilkaan isaa giirii konkolaataarraa baasuun hojjedheera jechuunis dubbataniiru. Fuuldurattis maashinoota rakkoo hawaasaa kan waan naannootti argamurra hojjechuu akka itti fufanii fi gara Finfinneetti dhiyaatanii indaastirii banachuudhaaf karoora akka qaban dubbataniiru. Maddeen keenya marsaalee hawaasaa garaagaraatiin akka xumura qophii keenyaatti waan nu faana turtaniif galatoomaan dhaamsa keenya yoo ta'u, egaan akka maanguddoo kanaatti fakkeenya godhachuudhaan hojii osoo hin tuffanneem kalaqa mataa keessaniitiin duroomaan biyya keessan bira dhaabbadhaan dhaamsa Qadaaddishoo guyyaa har'aatiin nagaatti nuuf tura. Qophiitti qopheessee kan siniif dhiyeesse ana Eebbisaa Takkaalenyiiti.